ይሄን ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን ብዙ ሰርተውበታል። በተለይ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በህገ መንግስቱ። ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል። ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ። ሲፈጠር በኢህአዴግ ዘመን በዚህማ አንጨቃጨቅም፣ ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌዴራል መንግስት ይሁን፣ ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን፣ አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ። ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም። Harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Lammi Miidiyaa irraa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya jalqabaatiin magaalaan Finfinnee fi magaalaan Dirree Dhawaa dhimma marii biyyaalessaa ijoo ta'uun hoggaa dhiyaatu dhimma kanarratti paartii badhaadhinaa jidduutti wal falmiin dhalachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiin isin biraan geenya. odeeffannoo teenya lammeessaatti dhaaboo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el wal dhabdeen isaanii ifaan ifatti mul'atullee gara dho'isaatiin waliin hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'inaan dhiyeessina. daawwattootaa fi hordoftoota Lammi Miidiyaa kanneen amma isin dhageessifne ijoowwan odeeffannoo teenya guyyaa irraati amma gara oduu bal'inaatti dabarra. Paartiin biyya bulchuu badhaadhin ajandaawwan marii biyyaalessaaf dhiyeessuu irratti miseensota mana marii paartichaa kan duraan koree giddu galeessaa jedhamuun beekamu waliin tibbana mari'atee jiraachuun ibsame. Marii miseensonni mana marii paartichaatiif hooggantoota olaanoon naannolee murtaa'an walumatti 300 irratti hirmaatan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 23 hanga waxabajjii 25 bara 2018 guyyaa sadiif magaalaa Adaamaatti taa'ee turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Waltajjii tanaan itti aanaan muummicha ministeeraatiif hoogganaan paartii badhaadhina obbo Adam Faaraa kan gaggeesse hooggantoonni paartii lama ajandaawwan marii biyyaalessaa ejjennoo paartichaa ja'a irratti hirmaatuudhaaf dhiyeessanii jiraachuun ibsame. Waa'ee waltajjii tanaatiif dhimmoota ijoo fi miseensa mana mariif qondaaltota olaanoo hirmaatan jidduutti falmii kan kaase kanarratti miseensi mana marii paartii badhaadhinaa waltajjii irraa qooda fudhate tokko iccitii tana baasee jiraachuun ibsame. Miseensi mana marii paartii badhaadhinaa eenyummaan isaa kan ibsamne gaafachuudhaan BBC Afaan Oromootiif iccitii tana baasee akka jedhutti ajandaawwan ijoon walgahii Adaamaatti taa'amte irratti kan marii biyyaalessaa taasifamtu irratti ejjennoon paartichaa hooggansa olaanaa qabsiisuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu hime. Qondaalli mootummaa olaanaan kun akka jetti ajandaaleen dhiyaatan dhimmoota falmisiisoo fi hirmaattota jidduutti falmii guddaa kaasan ta'uu ibse. Marii biyyaalessaa taasifamtu irratti paartiin maal yaade kaja'u dhiyaatetti jira. Paartiin propozaala ejjennoo mataasaa kan qopheesse yoo ta'u proposaalli kunis bu'uura isaa ajandaa 8tiin komishinii marii biyyaalessaa torban kana jalqabamte irratti hundaa'uudhaan kan dhiyeessuuf ta'uu ibsame. Paartiin badhaadhinaa ajandaawwan 8 komishinii dhiyeesse keessaa tokko dhimma magaalaa Dirree Dhawaatii Finfinnee naannoo if danda'an ta'anii akka hundaa'u jedhuu fi isa kanarratti wal falmiin ka'uun ibsame. Isa kana gaba dhumaatti bal'inaan isin biraan geenya. Inni biraa immoo dhimma marii biyyaalessaa ta'e kan biraa haala jijjiirraa heera mootummaati. Ajandaawwan ijoon paartiin badhaadhinaa walgahii qondaaltota olaanoo irratti dhiyaate keessaa tokko seensa heera mootummaa Itoophiyaa amma jiru akka jijjiiramu kan gaafatu ta'uun ibsame. Seensi heera mootummaa Itoophiyaa amma jiru nuti saboonni sabaaf sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa jechuun kan eegale waggaa ta'u paartiin badhaadhinaa garuu gaaleen kun akka jijjiiramu ejjennoo isaa hooggansa isaatiif dhiyeessee jiraachuun dhaga'ame. Paartiin seensa heera mootummaa Itoophiyaa amma jiru hacuuccaarraa kan ka'uu fi mul'ata waloo waan hin agarsiifneef jijjiiramuu qabaa jechuudhaan yaada dhiyeessuun himameeti jira. Sababni lammeessaan paartiin dhiyeessu kanneen eenyummaan keenya sablammii miti nuti lammiidha Itoophiyaadha ja'an hoggaa ta'u dhimmoota falmisiisoo waltajjii paartii badhaadhinaa Adaamaatti taasifame irratti kan keessaa kan lammeessaadha. Dhimma jijjiiramuu heera mootummaatii fi akkasumallee dhimma jijjiirraa magaalotaatii fi magaalonni if danda'anii hundeeffamuu dhimma falmii ta'uudhaan amma komishinii marii biyyaalessaa gahuun ibsame. Paartiin badhaadhinaa dhimma lafaa hammattoota dahoo heera mootummaa keessaa bahee labsiidhaan haa bahu malee kun immoo heeraan taa'uun qabu jechuudhaan dhimmi lafaa dhimma labsiin murtaa'u ta'uu dhiyeessuun dhaga'ame. Heerri mootummaa Itoophiyaa keewwanni 40 lafti hundi qabeenya waloo mootummaatiif uummataatiif haja'u hoggaa ta'u paartiin badhaadhinaa gatii lafaa yeroodhaa gara yerootti ni jijjiirama. Kanaafuu tumaa yookaan heera mootummaa keessatti akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti bituuf gurguruun waan rakkisuuf hammattoota heera mootummaa keessaa bahu qabaa jechuudhaan heera mootummaatiin osoo hin taane lafti labsiidhaan akka murtaa'u yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Waa'ee qabiyyee lafaa heera mootummaa keessaa bahee jechuun labsii barbaade yeroo barbaadetti akka barbaadutti ni baafta ni fooyyessita. Kanaaf labsiin dhimma lafarratti murteessaa ta'uu paartiin badhaadhinaa komishinaaf dhiyeessee jira ibsame. Sababni biraa paartiin fooyyeensa kana dhiyeesseef ammoo tumaan heera lafarratti tume investoroota wabii waan dhabaniif kanaan isa immoo akka paartiin badhaadhinaa yaada isaa dhiyeessetti labsiidhaan lafti tokko murtootoo ta'e investorootaaf haala mijaa uumuu fi lafti tokko heera mootummaa malee akka raabsamuuf kan gargaaru ta'uu isaati. Gatii lafaa gabaan akka murteessitu abbummaa qabiyyee lafaa eenyummaa qabsoo fi
seenaa uummataa waliin waan hin qabanne jechuun ibse. Dhimmi kun ajandaawwan dhiyaatan keessaa hedduu falmisiisaa akka teessu qondaalli kun himeeti jira. Gurmaa'insi naannolee haala amma jiruun odoo hin taane ji'oogiraafii yookaan haala teessuma lafaatiif diinagdee irratti hundaa'anii ijaaramuu akka qabus paartiin kun yaada isaa dhiyeessee kunis mormiin kaafamuun dhaga'ame. Gurmaa'insi naannolee Itoophiyaa heera amma jiru keessatti akka eerametti qubsuma afaaniif eenyummaa bu'uura godhachuun kan caasafame waggaa ta'u garuu paartiin badhaadhinaa amma yaada dhiyeesse. Kun immoo osoo hin taane afaanii fi aadaa eenyummaa osoo hin taane haala teessuma lafaatiin akka qoqqoodamtuuf murteessaa ta'u propoozaala isaa dhiyeessee jiraachuun ibsame. Kun immoo kilaastara Oromiyaa dhiyeenya kana godinaalee Oromiyaa 22 naannoo 6 yookaan immoo gola 6tti deebisuu kan of keessaa qabu ta'uun ibsame. Gurmaa'insa naannolee amma jiru tokkummaa Itoophiyaatiif yaaddoo waan ta'eef jijjiiramuun naannolee bifa haaraan akka gurmaa'aniif dhiyeessuun ibsameeti jira. Yaadni kun mirga hiree murteeffannaa ofiin bulchuu sabootaaf sablammoota uummata Itoophiyaa ja'amu san guutumaan guututti kan balleessu waggaa ta'u dhimma kanarratti mootummaan waan ibsee jiraachuu baatullee dhimma daangaa bulchiinsa naannolee ajandaa marii biyyaalessaa keessaa tokko akka ta'e Komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa ibseeti jira. Naannoleen ni qoodaman kaja'u irratti garuu ifatti kan hin hubatamne hoo jiraatillee garuu qabxiilee 8 kanneen jiran keessa dhimmi naannoleen caasaan isaa diigamuu akka qabuu fi bifa haaraan gurmaa'uu akka qabu ifaan ifatti taa'ee jiraachuun ibsame. Komishiiniin marii biyyaalessaa dhiyeenya kana immoo yeroo ajandaawwan uummata irraa sassaabaman cuunfee ibsa irratti dhimmi heera mootummaa fooyyessuu fi aangoo heera mootummaa fooyyessuu kan jedhu ajandaa tokko ta'uu ibseeti jira. Kunis heera mootummaa Itoophiyaa keewwanni 39 mirga hiree mataa fi murteeffachuu jedhu akkasumas keewwanni 104 fi 105 kanneen akka fooyya'aniif dhiyaatan keessaa tokko ta'uun ibsameeti jira. Heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwanni 39 yeroo dheeraaf Itoophiyaa keessatti mata duree falmii ta'e kan ifatti mul'ate waggaa ta'u kanneen sirna federaalizimii amma Itoophiyaan ittiin bultu deeggaran heera mootummaa keewwata 39 akka ta'es ni beekama. Faallaa kanaatiin ammoo keewwanni kun egeree Itoophiyaatiif yaaddoo waan ta'eef jijjiiramuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa yookaan paartiin badhaadhinaa Komishinii marii biyyaalessaatiif dhiyeesse. Walgahii koree giddu galeessaa paartii badhaadhinaa gaggeesse irratti ajandaa falmisaa ta'e kan dhiyaate keessaa tokko keewwata 39 mirga hiree fi murteeffannaa akka jiru haqamuu isaati. Heerri Itoophiyaa keewwanni 39 mirga hiree fi murteeffachuu hanga fottootti sablammootaaf kenne amma kanaaf ta'uu isaati. Dhimmi biraa immoo dhimmi ajandaa ta'uudhaan paartii badhaadhinaa jidduutti wal mormii kaase dhimma magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dhawaa ifiif danda'anii naannoo akka ta'aniif mariif dhiyaate ta'uun ibsame. Finfinnee fi Dirree Dhawaa if danda'anii naannoo akka ta'an akka heera Itoophiyaatti magaalota federaalaa ja'amanii kan beekaman Finfinnee fi magaalaan Dirree Dhawaadha. Komishinii marii biyyaalessaas dhimma magaalota kanneenii ajandaa sadii isaa komishinii marii biyyaalessaa ta'uu adda baasee ibseeti jira. Akka qondaallee madda odeeffannoo BBC kan himetti Finfinneen miseensa mana marii federeeshinii taate akka naannootti hundaa'uu qabdii yaada jiru ibseeti jira. Kanaanis Finfinneen kutaalee magaalaa Shaggar dabalattee Oromiyaa irraa adda bahuudhaan naannoo akka taatu yaadni dhiyaachuun ibsame. Akka heera mootummaatti manni marii federeeshinii qaama yookaan caasaa saboonni fi sablammoonni uummattoota Itoophiyaa bakka bu'ummaa keessatti qaban waggaa ta'u namni tokko namoota miiliyoona tokko kan bakka bu'u waggaa ta'u haala kanaan haala qabataa amma jiruun saboonni 76 mana marii federeeshinii keessatti bakka bu'iinsa Finfinnee akka argatan kan taasisu ta'uu isaati. Bu'uuruma kanaan Finfinneen mana marii federeeshinii keessatti eenyu bakka bu'uuf jirti saba kamtu mana marii kana keessatti bakka bu'iinsa dhabe kan jedhu irratti falmiin kaafameeti jira. Magaalaan Finfinnee magaalaa saboonni fi sablammoonni biyyattii garagaraa keessa jiraatanii fi magaalaa chaartaraan bultu waggaa taatu barbaachisummaan magaalaa Finfinnee sadarkaa naannootti gurmeessuu irratti yaadni addaa paartichi dhiyeesse akka hin jirrellee ibsameeti jira. Komishiniin marii biyyaalessaa magaalaa Finfinnee ilaalchisee akkaataa caasaa bulchiinsa isii hariiroo Finfinnee naannoo Oromiyaa waliin qabdu daangaa Finfinnee fi Oromiyaa akkasumallee afaan hojii magaalaa ajandaawwan mariif adda ba'an keessaa tokko ta'uun himameeti jira. Bifuma wal fakkaatu gurmaa'insi magaalaa Dirree Dhawaa naannoo akka ta'uu fi Dirree Dhawaanis mana marii federeeshinii keessaa bakka bu'iinsa akka qabaatan kan dhiyaate waggaa ta'u yaadni kun falmii gurmaa'insa haarawaa Finfinnee irratti ka'e asirrattis hirmaatota irraa kaafamuun dhaga'ame. Dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu heera mootummaa keewwata 49 muraashan jalatti dantaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinnee irraa argattu kan tumame waggaa ta'u qabxii dantaa addaa jedhamu kun akkaafu paartiin badhaadhinaa yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Dantaa waloo malee dantaan addaa hin jiru jechuun kan dhiyaate yaadni kun qabxii falmisiisaa turuun eerameeti jira. Faayidaa addaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa argatu heera mootummaa keessatti banaadha jedhamee adda hin baane sochii seerota ba'an irratti hundaa'uun kan jedhamuun ibseeti jira. Teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaan Finfinnee keessaa yoo taatu paartiin kun walgahii tana keessatti ammoo magaalaan Finfinnee naannoo Oromiyaa akka hin taane fi naannoo of dandeessu akka ta'u paartiin badhaadhinaa yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa guyyaa irraa odeeffannoo teenya addaatiin dhimma magaalaa Finfinnee, magaalaa Dirree Dhawaatii fi Komishinii marii biyyaalessaa dhimmoota ijoo kanarratti dhimma wal falmisiisaa paartii badhaadhinaa jidduutti uumame irratti marii taasisee dhiyeenyatti murtee kan laatu ta'uun ifameeti jira. Dhimma kanarratti ammoo murtee fi marii Komishinii biyyaalessaa irra ga'ee jala jalaa kan isin biraan geenyu ta'a waan nu hordoftaniif turtii gaarii.